Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif hashama harka fuunee jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu. Annagaa kuti galata rabbii bakka jiraattanii akkasumas warroonni laakii gochaa jirtanii sabiskaabii gochaa jirtan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni koomentii barreessitan illee hundi keessan galatoomaa walumaa galatti. Wallaahi viidiyoo kana waraabuuf iddoo sadii naqee taa'e. Iddoo sadii akkanitti waraabuun nabe jaarti. Mana kanaa mana keessa deemti mukayyifachuuftee bakka haasaan koo yoon xiqqoo haaseeyyuu guddatee dhagaama mana kana keessaa naaf ishee qofa jira waan ta'eef yoo namni waa sokoseyyuu nageessiseeni kanaaf olii gaddeemaa oolee wanni rooziirraa dubbachuu dhufee rooziin guyyaa kaleessa abbaan reebee ture jechuudha. Sababa kana haadha kubbaa ta'e jettee immoo gaggabdee mana qorichaa seensisanii alhamdulillah rabbil aalamiin har'a fooyyee qabdi fayyitee jirti jechuudha. Mucayyoon nama boossii akkasumas immoo abbaadhuma argaatti jibbitee argaa abbaa kan jibbitee fi rakkoo kootti maddee rakkoo koo naaf furuu didee jettee abbaan tokko akkasuma garaa jabaata hundaa miti garaa haadhaati malee amma hunduma kanatu haadha jaallatan beektu miti hunduma kanatu bakka iccitii isaa rakkoo isaa haadhatti mata malee abbaan hagas mara miti dhugaa dubbachuu fi wallaahi hin jira darbee abbaan tokko gara laafessi garraameen kan rakkoo ijoollee isaatii rakkoo maatii isaatii rakkoo haadha manaa isaatii eeguun jira. Kanummaan immoo dhalchee bakka ijoollee isaa hin jirre beeku jira jechuudha. Ijoollee isaa dhalchee malee biyyumtiin dhalchaadhaaf dhalchee jechuudha. Ijoollee isaa hin uwwisuu hin obaasuu maal nyaatanii maal dhuganii ijoolleen koo kan jedhee hin yaadne baay'eetu jira jechuudha. Kan isin beektanis kanis anillee beeku jechuudha. Baay'eetu jira jechuudha. Abbaan tokko abbaa kantuu abbaa gantuu tokkotu jira jechuudha. Hagas marayyuu homaan jedhu abbaan rooziidha. Namallee isheen maatii kana kabachuudha namallee isheedhaaf dhaga'uudhallee jechuudha. Gidduutti aarseeti malee kan inni dhaga'uuf dide yookaan immoo jireenyatu itti cimee ta'a kan inni dhaga'uuf dide malee homaayyuu hin jedhu abbaan see ijoollummaa sin qaba hin hubata waa hedduu hin hubata jechuudha. Kana xiqqoo aareeti kan inni kaleessayyuu inni gammadee jira ofiif ijoon jedhee akka ta'u dhabee intalli isaa baddee dubbisuu diddee jennaanitu aariidhaan reebee isheenillee aartee jirti innillee aaree jira warreebanii jechuudha baga reebee abbaadha waan ta'eef baga reebee jechuudha. Kun wal araarfataniiru isin warri koomentii maa reebee maa kana taatanii jettanii koomentii daddabaa barreessitantu qaanaa waan ta'eef yeroo baay'ee ariifattanii waan barreessina maaliif abbaadha waan ta'eef yoo reebee homaawwa tokkoyyuu hin godhu qiimiillee garaatti hin qabattanii hin qabattu jechuudha. Akkasuma yoo amma obboleessi keessi reebee yoo haati keessi reebdee yoo abbaan keessi reebee qiimii garaatti hin qabannu bari ni irraanfanna dhugaa ammatu hormate yaala gaammoo firuma keessaa yoo nu reebee garaatti waa qabanna malee isa amma foon keenyaa kana garaatti waan qabannu dhugaa rabbiin irraanfannaa dafne kanaaf jennaan akka kootti baga reebee hin jedha. Sanarraan iyyuummoo isheen amma gara caalu ayyoo jetti hunduma kanatti ayyuu jaallataan beekti ayyoo yeroon jedhu haadha ofii hundumatu jaallataa hundumatu kabajaa rakkattus bal'attus fokkistus bareeddus haadha ofii kana bakka irra guddeessa. Haadha ofii kana namni jaalchifata jechuudha. Kan garaan namaa na'uusi haadha ofii kana dhugaa dubbachuu fi haadha ofii waan namaa hin taane hin qabdu. Haadha ofii waan namaa hin taane hin qabdu waa hunda ofiiti haadha ofii jechuuni. Rabbiin iyyuu addunyaa kana gaditti haadha ofii bakka kanutu baatee nama jiraachisu dagalee jiru namaa kan ta'ee jiru haadha ofiiti jechuudha. Rabbiin haadha keessan hundaallee warra jiranii hunda keessaniif iyyuu rabbiin umurii dheertuu isaaniif haa kennu. Warra haadha hin qabneen immoo rabbiin kan jannataa isaaniif haa godhu rabbiin jannataan isaan haa qananiisu haadha keessa warra hin qabne isiniin jedha. Kanarratti aansuudhaan egaa roozaan akkuma beekamu kan maatii kana jibbisiisullee sheexana qabdii quraanatti qaraasisaa'ii jedha namoonni kun kaawwanii sheexana waa tokkoyyuu hin qabdu rakkina takka godhaa mijoo rakkina birriin maal sin goone. Sheexana waa tokko jinnii waa tokko keessan jirtu amma mana sheekaatti geessaa quraanatti qaraamu jedha namni la'a waan tokko sheexana wayituu hin qabdu. Kan abbaa jibbitee fi utuu sheexana qabditee utuu jinnii qabditee rooziin haadhaaf abbaa walumatti qabdee jibbiti fira nama jibbisiisa bar jinni nama si jibbisiisa of si nyaachisaa si boochisti akka ta'e si gooti. Kun immoo abbaa qofa jibbiti abbaan immoo hiccitii koo itti maxxee jennaanitu naa dhaga'uu didee jette bar himattee jirti malee akka sheexana hin qabne akka jinniin keessa hin jirre
beekamaadha. Maaliif abbaa komatte yoo amma nama tokko waatti mattee namni suni waa furaa wayii yookaan furmaata wayii yookaan immoo yaada wayii yookaan immoo waa amma fakkeenyaaf ani rakkadheen jira abbaa horii naa gurgurii sangaa naa gurgurii re'ee naa gurgurii yoo re'een hin jirtu ta'e immoo lafa iddoo akkasiitii naa gurgurii ani rakkadhee jira bakka akkasii deemuu fedha abbaa kiyyaa jettanii sin amma gaafa biyyaa baatanii yookaan haadha keessa yookaan abbaa keessa yookaan sangaa gurgursiiftanii baatanii yookaan immoo lafa gurgursiiftanii baatanii jechuudha. Beektu miti wal beennaa yookaan immoo liqaa liqeeffatanii si ergani ati isaa fuutee ittiin dhuftaa miti. Liqaa liqeeffatanii si ergani isa kanatu yookaan waa gaafatte laama roozaan kuni hin beektu gaa mana keessa taa'aa oolti. Abbaan manaa inni fuudhee magatee deeme. Innis waa kanan jedhuun silaa wal biran jiranii kanattitu jechuudha. Mucayyoon kun waa abbaa gaafachuun oolle yookaan horii naa gurgurii yookaan lafa naa gurgurii biyya arabaan deemaa jechuun seen oolle isa kana dida. Isuma kanatu sitti maddeennaan rakkoo konaa furuu diddee jettee jibbite kanaaf ittiin ooddee kanaaf illee namni nan argin jette mana nyaataa keessa hojjechuu seente bar hojii sarraatanyaadhaaf mana namaa seentee hojjechaa jirti jechuudha. Isheen sarraatanyatiidhaafitu mana namaa seentee hojjechaa jirti. Kanaaf jennaani kan isheen kana hundaa taatee fi kan isheen kana hundaa mana namaa seentee fi sababi rakkooti birrii dhabde malee rakkoo biraan qabdu. Gurbaa mana kanaan itti dawwalan waan jedhafachame. Haloo ta'i gurbaa mana kanaan na waame. Taali barraa dhaqaraata fide akkaata bakkee malee seexana wayituun qabdu dhugaa isa nama jimmii qabde wayituun qabdu roosaan dhugaa rabbi aarii birrii dhabina maallaqa dhabuudha malee naan laa salli maallaqa dhabuudha malee kan ishee akka godhee namni sammuu qab namni jinni seente dalagaa kan dalagaan dalagu bar isheen hojijjiiruu jetteetu dalagaa jirti jechuudha. Kanaadhaan isiniin jedha ijoollee keenya qilleensa keessa deemaan jira biyya na yaaddu qilleensi keessa gadhiifama qartaa arguu lojochee yana maarochee gurba dhuftee tortoraa sun qonna gadi dhuftee bueno Đây. Akkas ijoollee keenya hatuu ilaata waa inni bitee dhufe fooqiitti geessinaan jedhe hatuu joo hatuu waan hatamuudha dhugaanaan haa ta'u waan hatamu ta'e wayne akaayiidha manni inni bitee fide joo kanataniidha silaa rakkoo bara